Oh my God. Akkam jiruun? Shaggaadha jiruun. Miti? Jiruun gala. Qe'een keessan baay'ee bareeda. Qilleensi isaa namatti tola. Nagaa qaba. Shaggaadha biyyi keenya shaggaadha. Akkanumatti odoo jiraannu biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Tan gurraan nageenya ijaan nu agarsiise. Dhugaa. Rabbi nu haa jiraachisu. Ijoollee meeqa deessan? 17 dahe. 17 dahe. 17 ta'uun hin danda'amu jechuudha. Hin danda'ama malee egaa kenne gooftaan hin dhoowwani. Akka keechan hin dhoowwinu malee. Waldaan bararraa maal barbaaddi? Mana ijaaruu, gamoo ijaaruu barbaaddi. Gamoo sana kan fidu hafuuradha. Gamoon hafuuran fidu, hafuurri gamoo fida. Birriin hafuuran fidu, hafuurri garuu eebba fida. Waayuma guutamaa namni kadhatu waan akka faaraatti ilaalu natti fakkaata bararraa. Hafuurri qulqulluun jiru taanaan immoo hojiin hin jiru. Namoonni tokko tokko akka jedhu ofraam qibaate. Qaccin qibaatiin yellem, ofraam qibaatiin yellem. Manfasuu bakka andeenu. Gooftaan hafuura qulqulluu anuma takkaasii kennaa. Afurri xinnaanis hin jiru, afurri guddaanis hin jiru, kan itti guddatu siidha. Sititti maal ta'a? Sititti guddata. Malee ofraam qibaatii, qaccin qibaatii yellem. Amma bara seenaa tokko biraa utaallaan bira. Etuun hojjetii waggaa dhufu makiinaa bittu. Etuun hojjetii immoo. Maaf akka taatu garuu. Maaliif akka taatu garuu maayini? Etuun hojjetii makiinaa bittu. Harree uun bittu. Wale animaiano magano anche farsano. Hilbe mix. Keki butti. Kulo kena. Farsani harra. Oh magamashone. Amen. Amen. Jesus! Have mercy on your people! Save us! I love you! Yahweh! Akkam bulte. Akkam bulte. Akkam ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? እንዴት? ቡልቴ ማለት አደርክ ወይንም አደርሽ ማለት ነው። አከም ቡልቴ ስንል እንዴት አደርክ ወይንም እንዴት አደርሽ። እንዴት ማለት ምንድነው? አከም ቡልቴ ማለት አደርክ ወይንም አደርሽ ማለት ነው። አከም ቡልቴ ስንል እንዴት አደርክ እያልን ነው። እንዴት አደርሽ እያልን ነው። ሌላው ምንድነው? አከም ኦልቴ። አከም ኦልቴ። አከም ማለት ምን ብለናል? እንዴት። ኦልቴ ማለት ደግሞ ዋልክ ወይንም ዋልሽ ማለት ነው። አከም ኦልቴ ስንል እንዴት ዋልክ ወይንም እንዴት ዋልሽ እያልኩኝ ነው ማለት ነው። ይሄኛው አከም በሚለው ነው። ሰላም በሚሆን ደግሞ ሰላም ዋልክ፣ ሰላም አደርክ ለማለት ደግሞ ወይንም ደህና ዋልክ፣ ደህና አደርክ ለማለት ደግሞ ነጋን እንጠቀማለን። ነጋ ማለት ሰላም ወይንም ደህና ማለት ነው። አከም ማለት ምን ብለናል? እንዴት። ነጋ ስንል ግን ነጋ ስንል ሰላም ወይንም ደህና እያልን ነው። ስለዚህ ነጋ ቡልቴ ስል ደህና አደርክ ወይንም ሰላም አደርክ እያልኩ ነው ማለት ነው። ነጋ ቡልቴ ደህና አደርክ ወይንም ደህና አደርሽ ለሚለው እንጠቀመዋለን። ኦልቴ ምን ብለናል እዚህ ጋር? ኦልቴ ዋልክ ወይንም ዋልሽ አይደለ? ስለዚህ ነጋ ኦልቴ ስል ደህና ዋልክ ወይንም ደህና ዋልሽ፣ ሰላም ዋልሽ ወይንም ሰላም ዋልክ እያልኩኝ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ አከም ቡልቴ ስል እንዴት አደርሽ ወይንም እንዴት አደርክ እያልኩኝ ነው ማለት ነው። አከም ኦልቴ ስል እንዴት ዋልክ ወይንም እንዴት ዋልሽ እያልኩኝ ነው ማለት ነው። ነጋ ቡልቴ ስል ደህና አደርክ ወይንም ሰላም አደርክ፣ ሰላም አደርሽ እያልኩኝ ነው። ነጋ ኦልቴ ስል ደህና ዋልክ ወይንም ደህና ዋልሽ እያልኩኝ ነው። ለሴትም ለወንድም የምንጠቀመው ሰላምታ ላይ ተመሳሳይ ነው። እንዴት አደርክ፣ እንዴት አደርሽ የሚለውን ቃል በአፋን ኦሮሞ አከም ቡልቴ ብለን ነው ለሴትም ለወንድም ይሄ የምንጠቀመው ማለት ነው። ይመቻችሁ።
Soret. Oh, mana buket tadi? Non shumate malian mo ko ba ko teni. Baraka buna wait de padde dugu fedam. Non. Baraka ngade te tingka badani tani odo desui. Kotu tai. Menu bus kame soret ti bunni ye siladin kira. Mama. Babi tu kai. Ugasin jerame shumate atime. Ani jolle ma yero namni urla ko namadu khade tu malis wato ko najib simne na mucha khana tuani tane barsifte Eosu ame sinimo. Mal guna ke sai nuguru fere no mamma ko amulbe. Ui, sore tinno buna nugu yuda. Mali buna nuguni yo buna nuguni se kursi buna monni sare manni. Kursi buna si kutu. Ora mana? Kodi katre. Mali sinimo manatil go tani ko loftani. As loftani ano mana na benas lufe. Hello. Nagage tani de sore. Nagara isa galatuti mali wansa mali afirra wa ikab disini jedani sini kan madi ya dai rustani mana kotra mitani mali wansa Goftan ulala sirratta jo fore wandi mun kaga la male bebo di tayo yero ga Namni umurii 82 akkamitti olii gadi darbatamaa kubbaa deebisaa maanguddoon Laambeertoo Booraangaa jedhaman dur Kaarlo Anceelotii waliin kubbaa miilaa taphachaa turan ammas taphataa kubbaa miilaati. Itaalii keessatti umurii maanguddummaa isaanii kanaan kubbaa miilaa taphachuudhaan riikaardii haaraa katabaniiru. Maanguddoon kun goolii eegu bara 2019 yeroo xumuraaf kubbaa erga taphataniin booda kilaba diviiziyoona 7ffaa Triveenaa jedhamu mallatteessuun umurii ta'anii sooramuu qabanitti kubbaa miilaan taphadha jedhan. Garuu kilabiin maanguddoon kun keessatti taphatan akka hawwii isaaniitti milkoofne. Triveenaan goolii 10-0dhaan Fooliinyoodhaan mo'ame. Laambeertoo Booraangaan erga gooliin 5 galeen booda jijjiiramanii dirreedhaa bahan. Maanguddoon kun erga dirree keessaa bahaniin booda yaada kennaniin dogongora 2 hojjedheera. Garuu yaalii ciccimoo 3-4 deebiseera jedhan. Dhugumayyuu akkaataan isaan yaalii lamaan tokkottiin deebisan si'aayinaan akkasumas jaalala kubbaa miilaaf qaban ifatti agarsiisa ture. Bara 1961 waggaa 64 dura seeriyaa Itaaliin taphachuu jalqaban. Kilaboota akka Fiorentina, Parmaa fi Kaaseenaaf taphoota 100 ol taphateera. Waliigalatti Booraangaan kilaboota 14f taphateera. Parmaa keessatti leenjisaa Biraaziilammaa Kaarlo Anceelotii waliin taphatee ture. Bara 1993 yeroo jalqabaaf kubbaa taphachuu akka dhaabu beeksisee ture. Garuu kubbaa miilaa akkaan jaalatu obsuu hin dandeenye. Yeroo garagaraa 3 kubbaa miilaatti deebi'eera. Maanguddoon ajaa'ibaa kun dirree kubbaa miilaan alatti barnootaanis meedisiiniin digirii qabu. Atileetiidhas. Dorgommii utaalchaa Triple Jump jedhamu bara 2012 meetira 10.75 utaaluunis umurii isaanii 70tti riikaardii qabachuu danda'aniiru. Maanguddoon naannoo keessan jiran umurii 82 maal hojjechuu danda'u?